Oduu nama ajaa'ibni isinitti himuudhaaf dhufe. Keeniyaatti kan namichi maqaan isaa akka heeramuu hin barbaanne tokko koondoomii Zoom jedhamu kan sobaa yeroo saalquunnamtii taasisaa turetti tarsee jedhuuf dhaabbilee Beetaa Heelz Keer fi Keenyaa Biiroo of Istaandaard jedhaman himatee jira. Koondoomii sadarkaa isaa hin eegganne kana gabaarraa bitee yeroo saalquunnamtii namni kun ittiin taasisu tarsa'uu isaatiinis dhukkuboota saalquunnamtiin daddarbaniif saaxilamee haadha warraa isaallee dhukkuba kanaan akka qabamu taasisu dubbata jechuudha. Himataan kuni lammiin Keeniyaa himannaa manni kun miidhaa isarra ga'eef qaamota sadarkaa qulqullina oomisha biyyattii to'atan kan akka abbaa taayitaa galiiwwanii fi kubbaaniyaa dawaa Beetaa Heelz Keer irraa beenyaa barbaadaa jira. Beenyaan kun koondoomii sadarkaa qulqullina isaa hin eegganne fayyadamuu isaarraa kan ka'een dhukkubbii saalquunnamtii daddarbaniif waan saaxilameef akka ta'e miidiyaaleen biyyattii gabaasaniiru. Ajaa'iban! Himataan kun akka jedhutti dhaabbileen kun koondoomii Zoom jedhamu osoo kan sadarkaa qulqullina barbaachisu hin guunne mallattoo mirkaneeffannaa qulqullinaa kennuufiin dabarsuun fayyadamtootaaf eegumsa taasisuu hin dandeenye gabaasni jiru yaada dhaabbilee himannaan irratti baname hin qabanne. Namichi akka jedhutti osoo koondoomii sadarkaa qulqullina isaa eeggate fayyadameera ta'e kan uumamuu hin malledha. Garuu boodarra dhukkuba kana haadha warraa isaatti dabarseera. Namichi kun koondoomii kana guyyoota garaagaraa amajjii fi onkoloolessaa bara 2014 gidduutti kutaa biyyattii garaagaraa irraa bitatee itti fayyadame. Ragaan himannaa dhiyaateen akka jedhutti gaafa onkoloolessa 13/2014 mallattoo qaama hormaataa isaa ooksuu fi dhukkubbiin yeroo fincaanii isa mudatee ture. Yeroo sanatti baay'ee dhibbuun na qabee akkan guyyoota 9 dura koondoomii tarsaa fayyadamee yaadadha jedha. Yeroo dhuma sana gara wal'aansa aadaa deemuun dawaanaaf kennameen dhukkubbiin natti salphate jedha. Miidhaan sammuu irra gahuu fi boodarra dhugduu alkoolii ta'us dubbata namichi kun. Haalli isaa kun boodarra sadarkaa hojii fi maatii isaa dhabuu irraan isa gaheera jechuudha.